dargaggeessa jabaanana. Hojii guddaa hojjettee dhufte fakkaata. Ani kanan si biratti argameef si doorsisuu miti, si gargaaruufidha. Ilma koo akkatiin ariifattu kan si godhe kun maalinni? Yoo waa balleessitee dhufte ta'e tooftaatti itti balleessaa kee irraa barattee jireenya kee ittiin fooyyeffattu nan si gorsaa. Natti himee balleessaa kee. Ilaa na dhaggeeffadhu. Wanta godheen dhufe yoo itti fayyadamte si fayyada. Icciitii guddaadha. Icciitii kana qabatu taanaan tokkoffaa faayidaa uumaltu dhabdu. Lammaffaa du'a badda. Wanta godheen dhufe kana iddoo biraadhaa hafuura isaa dhageenyaan hortee lafa kanarraan balleessa. Maaloo ilma koo obboleettii koo fuutee soddaa ta'uu dandeenya. Yoon obboleessi koos abbaa tokko yoon akkasudhaa irraa. Na dhageessaa waan obboleessa keetiin allaallatu. Tola yoo jette eebba hojii kooti waliin nyaanna. Dinnaan garuu waan kana obboleessi kee fi maaluun kee waan dhaga'u yoo ta'e lafee kee fi foon kee allaattiitu soorata. Yaa Waaqa machaa uumtee ati na baraari. Maaloo na ajjeesin ijoollee koorraa haadha manaa koorraa na ajjeesin waanuma tettetti walii fangala. Waanuma tettetti walii gala. Maaloo na dhiisi. Ela maal seeti? Ana ma hojii ofii kootii uummadheen jira. Hojiin kun immoo anarra darbeeyyu dhaloota nu faana jiraniif bu'aa buusuu danda'a. Icciitii guddaadha. Isin icciitii kana yoo qabattan isinis fayyada. Kanaaf yeroodhaaf waan sirraa eegamu qofa raawwachuu sirraa eegamu. Guddummaa keessan yeroodhaaf dagattanii waan ajajamtan qofa yoo gootan jireenya qaalii fi fooyya'aa jiraachuu dandeessu. Maal ilma koo atu akkuma annan sa'a boorana olii gadi garaa koo na urgufte takkan duuta naan jetta. Gaannabii fi jenneta tuja qorratti wallaansoo wal qaba takkamoon jiraata naan jetta. Akka biraan biroo Awurooppaa keessa olii gadi na naannessite. Maalatu akkuma siyaasa bara kanaa olii gadi na borciteen. Dhaggeeffattaa dhimma jiraachuuf dhiisuuti. Dubbiin kun yoo akka laayyootti ilaalame lubbuu namoota baay'ee gaaga'uu danda'a. Yoo icciitiidhaan qabame garuu namoota baay'eef jireenya ta'uu danda'a. Anamma waan ta'u godheera. Madaala qilleensa biyya kanaa eegu albuudicha iddoodhaaf kaaseera. Kanaaf madaali qilleensa biyya kanaa immoo akka walitti hin buuneef dubbiin afaan keetii bahu daangaadha. Sigaleera? Garuu ilma koo dhala namaa rakkisnee hojii godhannee ittiin jiraanna naan jette. Xiqqoo isinitti ulfaate. Na hubachaan jirtu biyyi tokko vaayirasii fi antivaayirasii wal faana oomishte. Gaafa inni tokko vaayirasichaan qabamee dhufu antivaayirasichatti gurgurtee madda galii isheetti godhattee jiraatti. Kanaaf anaaf ati dubbii afaan keenya keessaan bahu qofaan jiraachuudha qabnaa. Rakkoo uumamu hundaaf osoo nuti furmaata ittiin barbaadin yoo dhaloonni nu jalaa harca'e immoo akkamitti goonaayyuu. Isa kanaaf fala salphaatu jira. Atamma humna keetiin jiraachuu hin dandeessu hojjettee dubbii afaan keetiin malee. Kanaaf albuudicha iddoodhaa kaasee waan hin jiruufan waan gootu ati dhaloota hundumaa karaa isaan ittiin qaawwa sana duuchuu danda'an an akka ta'e itti agarsiista. Ani immoo yeroof albuudicha iddootti hin deebisa. Gaafa sana ittiin jiraachuu dandeenya. Ati dargaggeessa cimaa dhabbo.
malan dhabduun ammachuudhaan waan ani godhu qofa anatti himin hojiirra na oolcha. Ela maal seete? Amma maal gootu? Dhaloota hundumaa kallattiin ani ittiin jiru hundumaa itti himta. Waan hundumaa kallattiisaan na faana bu'aan goota. Tole, kana nan raawwadha. Kun anaaf salphaadha. Yeroo gabaabduutti hojiirra na oolchaan. Masa dia tu pun ni teh makan ni macam Terasa ni tu. kan ni. Kesan apa macam ni? Mata nak kali nak kemudian terbesar kan? Mana Terasa sih kan? Terasa nak macam tu nasi bata ya. Gimana dia? Wah, ini si Surat. Wah, si Surat. Sekarang ini gambar kasih. Oh, boleh daftar sebenarnya. Boleh daftar sebenarnya. Abangnya. Daftar sebenarnya. Yaitu, warga di mana sih siapa? Akan sekali rumah. Hati saya kasih lah tadi. Baik, di rumah ni mama kan anak bersih sama. Ini jadi. Ada gambar mana yang berubah dari? Malah cur. Amma kan nama kabar itu di rumah mana? Ini sih. Jadi sih. Ini satu bata. Nanti saya lagi. Kami di lagi. Ini sama. Apa kau situ mana kisah jalan jatuh ni kak? Kau farda garbu kufi mana kisah tahu? Saya tidak perlu kawan. Margon, nuacin nanti sana dah dulu. Nampak jalan tu, Jadi, Indu patui ya, tinasuk tu. Isa tu jadi, Udah. Oh, Mana? oh, Ya ni. Biru. Ijo ni. oh, Oh, berarti nak kau fakir sakit. Jalisa. Kau. Tangin. Almo wana sintiu. Nara gefata. Boleh. Tahu apa? tol. Ijoollee maqaan nu badeera qabeenya nuti ittiin addunyaatti of tuulaa turre bakka isaadhaa fudhameera. Albuunichi bakka sanaatti fudhamee jira. Maal jechuudha? Eenyutu fuudhe? Akkamitti fuudhame? Yoom fuudhame? Qabeenya kana kan nu jalaa tuqu baargamaa dhufe moo? Callisaa wee. Maal akka taate bisin gaabbate godhattu se. Callisaa! Amma naa kan naan galle nuti maal gochuudha kan nuti qabu. Amma waan gootan wallaaltanii na gaafattu. Wal nyaadha. Amma waan dhuguma. Waan gochan wallaaltaniitu na gaafachaa jirtu. Atattamaan albuuni sun bakka isaa duraatti deebi'uu qaba. Kaa deema. kana kasaluma jala taajir to ma fakan tu guracho mali
gidduu kana waan silaa badee jiramu. Maqaan biyyaa hatame ulfinni sabaa bade waan an boqodhee jiran sitti fakkaata armee kun. Isallee dhugaa kee jette. Garuu immoo aduu qofaan itti dhiphattee fi madaalli biyya kana iddootti deebi'a jettee yaadda. Ana qofa miti. Obbolaan koos hin jiru. Of faana reebsanii nan deebisa madaala biyya kana bakka isaa duraatti. Yoo akkas ta'e gaariidha. Waan hin oolle kun arme ija keessa agarsiisa. Obbolaan koos na faana jiru. Obbolaan koo qofa miti. Eessummaan koos na faana jiru. Bakka itti nan deebisa. Haa ta'u gaammoo akka kanatti garuma jalaa gurraachoftee na jalaa usus jettee yoo teessu natti hin tolu. Adaraa yaa ilma koo. Gaafa madaalli biyya kana bakka itti deebi'e bifti koo duraas hin deebi'a. Armee kun dhiphatiin. Yaa ilma koo. Atumti qofaan itti dhiphattee fi madaala biyya kana iddootti deebisuu dandeessaare. Teessui. Tindubbata zayitii wadaa boortuu dhuftaan itti dubbatu jedhee mashi borii taasise. Dhaabbachaa irra. Akkam taatan maara keessanii deemtan. Akkuma sana taane naa kana jala gad taane waan tokko hin taane dhiifama naa godhe baay'een si kabajaa iddoo guddaa si qaba. Garuu lafi nu hin deemne hin jiru laa caammaan hin hamne ganama kaanee kophee keenya nutti namne amma si argite haaraa kaawwattee baate mana. Arguu hin dandeenye. Hin argine. Amma jechuudha. Ana caalaa kan odeeffannoo guutuu isinii kennu. Garshaan jira waan ta'eef isa duukaa wal qunnamtaniitu kallattiin isin ajajeen. Maal galcha? Maal galcha? Kame afachuu galchaa moo isatti argachuu dandeenya nuti? Bilbila isaa isiniin kenna. Galchaa maqaa namaatiisa. Qabadhaa isaa meechi maal baattu isinii? Bilbila isaa qabadhu mee? Qabadhu. Duwwaa sagal. Duwwaa sagal duwwaa bilbilichi. Atis barreessiin jedhe. Maali ati jeequu madismee barreessu? Duwwaa sagal 17. 17. 50. 50. Duwwaa 484. Duwwaa 4. Duwwaa 484. 0 barreessanii 84 duwwaa 4. Atattamaan galchaa bilbiltaniitu deemtanii qunnamtanii kallattiin isin geggeessan bobba'uu qabdu. Beenu. Isinii galeeraati. Baala galee. Haa qaraamu. Afachu isi melma koo inaariniiti. Ijoolleen sana maattis akkasii kana beekti. Feesbuukii maa sana batte isheen. Adeemu gooti si deebisaa mee taa'ime. Tole Armee koo hin xannaqamin ati nu jalaa.